Emirates busy waan taateef Iraan hin busy waan taateef dhimma Sudaan dhimma Itoophiyaa gara duubatti dhiiftee jechuudha. Kun waan gaafsan jechaa turre ragaa kan ba'udha. Amma bar dhimma Itoophiyaa imaammata Abiy ilaallatee Abiyyitti haasa'uun dhaabbatee jira. Zaayiditti haasa'ama. Hasan Abiy paarlaamaa irratti godhee qabxii lamatu lola Iraan kanaan fashale. Tokko yoo yaadatte gaagamni addunyaa nu fayyada jedhe. Gaagamni jeequmsi addunyaa nu fayyada jedhe. Akka waan nuti doolaa wayii taane akka waan nuti qaama addunyaa kanaan taane. Gaagamni Iraan akkuma reefu jalqabarratti kaafne gama xaa'ootiin gama dhiheessii boba'aatiin gama diinagdee keenyaatiin even gama nageenyaatiin dhiibbaa guddaa nurraan ga'eera kasaaraa guddaa nurraan ga'eera diinagdee kana duubatti deebisaa jira jechuudha. Kan lammaffaa yeroo baay'ee amantaan inni diroon irraa qabu rabbitti illee akkasuma waan amanatti fakkaatu beekta. Hedduu konfidensii qaba. Teknooloojiin lola irratti hedduu murteessaadha gaafii hin qabu. Lolli amma Iraanitti godhamu kun lola Ikironitti aansee teknooloojiin ammayyaa hedduu dhimma itti bahameedha gaafii hin qabu. Garuu olaantummaan qilleensaa gaaf duras kan jechaa ture olaantummaan qilleensaa mataa isaatiin injifannoo gonfachiisuudhaaf wabii ta'uu hin danda'u. Wabii ta'uu hin danda'u. Olaantummaan qilleensaa hedduu murteessaadha. Advaanteejii guddaa sii kenna lola keessatti akka irraa aantu. Garuu alleellaa marsaa lama Iraan irratti fudhatameen humni qilleensaa ishii daaraa ta'eera. Raadaarii ishii daaraa ta'eera jechuu dandeessa. Tilmaamni gara Ameerikaatiin ture humna qilleensaatiin daaraa goonee harka kennisiifna kan jedhu ture. Ta'uu hin dandeenye. Kana namni keenya akka dhaggeeffatuun barbaada sirriitti. Tokko. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya baga nagaan dhuftaniif ni jechaa egaa guyyaa har'aan kana Obbo Jawaar Mohaammed turtii kuush miidiyaa neetwork yookaan haftaamuudha waliin taasise irratti dhimma lola addunyaa kana ammaan kana deemaatiin jiru keessaa fuuldura Iraan kana ilaalchisuudhaanis waan dubbatan qabanii dhimma kana irratti ammoo waraanni Eertiraa fi Itoophiyaatiin akka malee walitti gaarreeffatamaatiin ture kan walitti gabbahuudhaaf guyyoonni yookaan yeroon muraasni qofti hafte jedhameetiin akka malee meeshaalee garaagaraa gama boodara walitti guurataatiin turan sun sababa lolli kun eegaleef lolli sun hafeetiin jira ammaan kana boodara irraas meeshaalee waraanaa kan boodara irratti guurameetiin turallee gaddeeffameetiin jira maaliif waan jiru gaafateetiin ture haa ta'u garuu lolli yeroodhaaf dhaabbate malee hin dhaabbanne meeshaaleen guuratamtellee hin jirtu. Wanni hubatamuu qabu sababni lolli kun jalqabumaa itti eegalamuudhaaf turee fi Abiyyiin yookaan jechuun ergama nama tokko fudhateetiin sababa Emireetii kan lola kana seenuudhaaf duraanuu tattaafataatiin jiru malee dhimmi biyyaatiif miti. Lolli Iraan sababa eegaleef Emireetiin iddoo qubsuma waraanaa kan Iraaniin achirra taa'ameetiin haleelamaatiin jiru waan qabduuf jecha iddoo saniif jecha Iraan tarkaanfii irra fudhataatiin jirti. Ofirraa qolachuudhaaf akka malee tattaaffii godhaatiin jirti. San qofaa miti waraanni Suudaan keessatti Emireetonni lola bananii Suudaan keessaa illee uummata jeeqaatiin ture sababa lola Iraan kana akka dhaabbateetiin jiru miidiyaaleen garaagaraa gabaasaatiin turani. Kan Itoophiyaattillee sababuma kanaaf akka dhaabbate Jawaar Mohaammed takka takkaan jala mureetiin himaatiin jira. Gama biraatiin ammoo dubbii abbichuun kana dura akka malee yeroo garaagaraatti dhimma dirooniitii wajjin wal qabatee ittiin dhaadatu. Lola Iraan kana irraa namni hin baratin lammata nama waa baratullee miti. Namni lola kanarraa waa qaceellotti qalbeeffatee hin baratin dhugumatti nama waa baratu miti jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed ergaa jajjabduu dabarseetiin jira. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota ture Obbo Jawaar Mohaammed kuush miidiyaa waliin taa'e ani gaggabaabsee qabxiiwwan lama irraa fudhadhe kana gurra isin buusaa dhaggeeffachaa turtiin waliin taa'e sana feerraa keenya. Waa'ee waraana Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiru wal qabatee wantoonni irraa kaasnu ammas duubatti deebinee gara fuulduraatti haala biyya keenyatti wal qabsiisnee wantoonni kaasnu baay'eetu jiraatu. Karaa wal qabsiisitiin gara biyyaatti si deebisa. Marii keenya kana dura yeroo dhumaatiif goone irratti waraanni gara kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamuudhaaf dhumarra gahee jira. Guyyaatu eeggamaa ture. Guyyaayyuu bira darbee sa'aatiitu eeggamaa ture jedhamee haasa'amaa ture. Suni tibba darbee kana namoonni baay'een maal jedhu odeeffannoo kallattii garaagaraatiin ba'aa jiru. Mootummaan federaalaa waraana loltuu Oromiyaadhaas naannoo Amaaraas iddoo garaagaraatti guuree gara kaabaatti geessee ture duubatti deebisee jira. Waraanni suni dhaabbatee jira yookiin immoo hafee jira waan jedhu kaasu. Gama kaaniin immoo lakkii waraana amma gara Iraanitti eegalame kanatu waraana kana lafarra butee yookiin immoo kallattii garaagaraatiin warreen Abiyyi deeggaranis waraana kana keessatti waan hirmaachaa jiraniif rakkoon kana ta'ee duubatti hafe malee waraanni nafne ammas wanti hunduu akkasumatti qophiidhaan jira ofirra taa'anii wal eeggachaa jiru waan jedhutu jira. Maaltu jira gama waraanaatiin Itoophiyaa keessatti waraana amma aktiif ta'ee deemaa jiruun dabalatatti waraana gara kaabaatiin ispeeshaalii warra Eertiraatii fi Tigraay wajjin eegaluudhaaf kan dura godhamaa ture. Marii keenya tibba darbee irratti kaasne keessaa fi wanti jijjiirame jira jettee yaaddaa yookiin immoo wanti odeeffannoon jiru maali? Waraanni daangaa kaabaatiin yookiin kallattii kaabaatiin dhoowuudhaaf isaa afaan irra ga'eedha. Lolli Iraan kun dho'ee kan tursiise maaliif tursiise hoggaa jenne akkuma tuu kaafte lola kana kan dhiibaa tures kan itti abdatamee lola kanatti seenamaa ture Yuunaayitid Arab Emireetiidha.
Yuunaayitid Arab immoo lola Iraan kana keessatti kallattiidhaan hirmaataa jirti. Haleellaa guddaa turratti gaggeeffamaa jira. Humna qaban hundaan haleellaa sana ofirraa qolachuudhaan irratti fuulleffatanii jiranii. Dinagdeen isaanii akka malee miidhamaa jira. Nageenyi isaanii balaa guddaa keessa jira. Yeroo ammaatti sochii of baraaru sarbaabaalee keessa jiru. Kanaaf abiyyiif guuza bahuudhaaf xiyyeeffannoo guutuudhaan isa bira dhaabachuudhaaf carraa waan hin qabneef kan tursiifame. Kana jechuun garuu lolli hafeera kan jedhu dogongora. Raayyaan ittisa biyyaa kaabarraa gad deebi'e kan jedhu dogongora soba. Raayyaan gad hin deebine. Raayyaan akka gad hin deebine kan beektuun fakkeenyaaf lolli guddaan Gondar keessatti godhamaa jira. Godhamaas ture. Lola godhama ture kanarratti raayyaa ittisa biyyaa caalaa warra qabames warra ajjeefames warra harka kennees waggaa laaltu adama bittanaa yaa'in takka kora bittinneessaa naannichaatii fi milishaa naannichaati. Oromiyaa keessattis lola godhamaa jiru keessatti irra jireessan kan ajjeefamaa qabamaa warri oboo agarsiisaa jiran milishaa fi farra riphee lola humna jedhamu sanii jechuudha. Kana jechuun raayyaan ittisa biyyaa bakkoota muraasa jira bakkoota kii infraastiraakchar dhaabbilee ibsaa dhaabbilee federaalaa hedduu murteessaa ta'an qofa irratti kan Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa jiru waraanni gadi hin deebine. Odeeffannoon hayyoota raayyaa ittisa biyyaa gara Tigraayitti daangaa Tigraay qofaatti daangaa Eertiraattis jiru. Gara Bureetinis jiru, gara Affaariin jechuudha, gara Matammaatinis jiru. Asiin immoo gara Wallootiif gara Gondariin daangaa Tigraay irra jiru. Qophaa'aatii eegaa kan jedhamu kan kenname waraanni fuuldura deebi'ee hin jiru. Garuu waraanni biraa dhoohee jira kan namni beekuu qabu. Waraanni kun bakka lamaan kan godhamuudhaaf deemu amma duras akka jedhetti. Daangaa gara Kaabaatiin fi daangaa gama Lixaatiin gama Beenishaangul gama Wallaggaatiin lolli godhamuudhaaf deema. Odeeffannoo dhimmi Iraan kun xiyyeeffannoo addunyaatiif keenyallee waan fudhateef malee lolli guddaan godhamaa jira. Lolli guddaan Oromiyaa keessatti godhamaa jira. Tarii waggoota lamaan dabre kana keessatti lolli sadarkaa kanaa amma Oromiyaa keessatti Shawaa Bahaa keessatti heelikooptaraa fi dirooniidhaan guyyuu tarkaanfii gurguddaatu kan fudhatamaa jiru. Torban dabre kana qofa keessa yeroo 30 ol aanaan Adaamii Tullu aanaan Dugda Booraa kan rukutamaa turte meetii walqixxee Shawaa Lixaa keessatti tarkaanfii gurguddaatu kan godhamaa ture. Naannoo Amaaraatti immoo lola gurguddaatu kan godhame. Gondar kibbaa practically afaannoon harkaa fudhatee jira. Magaalaa gurguddoo fudhatee waraana naannoo san jiru, waraana korbittenneessaa naannoo san jiru, ajajoota sadarkaa naannoo jiran ajjeesee kantiibota ajjeesaa ture. Lolli guddaan tokko Amaaraa Oromiyaa keessatti godhamaa jira. Lolli biraa lixa Oromiyaatti lixa Itoophiyaatti guyyoota 3 dabre kana godhamaa jira. By the way, kaambiin RSF ka Bilishaangul keessa rukutamee jira. Miidhaan irra ga'ame hagammaan beekame malee rukutamee jira. Waraana warra Suudaanii rukutame jedhama. Rukutamee jira. Deebii kanaatiif waraanni Itoophiyaatii fi waraanni warra RSF warra Dagaloo tarkaanfii Kumruuk irratti fudhatee Kumruuk to'atee jira jechuudha. Gama lachuunuun beekamtiin ifaa kennamuu baatus lolli gama lixaa dhohee jira. Lolli gama lixaa kun kan dhohe akka qaama lola kaabaatitti. Tarkaanfiin godhamu humnoonni kaabatti lolanis humnoonni lixatti lolanis tumsa wal fakkaataa waan ta'aniif istiraatiijik manuuvariin godhamaa kan jiru. Kanaaf lixatti lolli dhohe kun kan kaabaas akka dhohuuf waan dirqisiisuuf I think torbaanota itti aanu kana keessatti yoo wanni guddaan bira wanni hin eegganiin fakkeenya akka tarkaanfiin irratti fudhatame wanni to'annoo wanni hubannoo amma nuti qabnu ala kan uumamu yoo taate malee yeroo gabaabaa keessatti lolli kaabaa kun hin dhoha jenneeti kan tilmaamu. Okay, karaa wal qabatee hin dhoha jennee haa tilmaamnu garuu kana dura gaafa sagantaadhuma waliin dalagne irratti waraana amma adeemuuf jiru gara kaabatti adeemuuf jiru kana Itoophiyaan ergamtuu UAE taateetidha kan waraana kana gaggeessuuf deemtu malee fedha biroo qabaattee yookiin immoo fedha addaa dantaa addaa especially waa'ee dantaa biyyaalessaatiin wal qabatee wanti gaggeeffamuu miti waan jedhu irratti marii goonee namoonni baay'een waan sana kaasanii irraa mormaa turan especially warreen mootummaa deeggaran. Amma waraanni gara Iraan kuni US tuquu isaatiin wal qabatee waraanni kun duubatti hirkifachuun isaa ergaa maalii qaba? Normally yaada sana ni jabeessa moo waan addaa wayii qaba jettee yaaddaati kanaa wal qabatee kan gara waraana keessatti sin deebisa. Waanuma gaafsan jenne dhugeessa bar maal jenne gaafsanii lola kana kan duuba jiru kan dhiibaa jiru Imireetii. Lola kun dantaa Itoophiyaa even dantaa Abiyyuu eegsisuudhaaf osoo hin taane dantaa Imireet irra jireessatti Suudaan keessaa qabdu. Humni Suudaanitti isiin deeggartu humni RSF dhiibbaa guddaa jala waan seeneef keessattuu erga Suudii fi Turkiin raayyaa ittisa Suudaan deeggaruu eegalanii booda dhiibbaa guddaa jala waan seeneef dhiibbaa sana jala baraaruudhaaf mo'amuu jala baraaruudhaaf Itoophiyaan humnoota Tigraay fi Eertiraa irratti lola akka bantuuf dhiibbaan kan godhamaa jiru. By the way kana ana qofame kan jechaa jiru. Dippiloomaatonni Itoophiyaas basaasonni Itoophiyaas dippiloomaatota warra lixaa waggaa argan nu miti barii Abudaabiitu nu dhiibaa oolaa Abudaabiidhaan nurraa dorgaa jiru. Kana warra lixaa sirriitti beeku. Amma badhimma Itoophiyaa fi Eertiraa ilaallatee imaammata Abiy ilaallatee Abiyyitti haasa'uun dhaabbatee jira. Biin Zaayiditti haasa'ama. Soo kanaaf ragaa akkasii agarsiisu osoo lolli sun qophaa'amee rasaasa dhukaasuu qofatu hafe lolli Iraan kun dhufe lolli Iraanii fi Itoophiyaa waan wal qabatan hin qabu. Lolli silaa itti fufuu qaba. Garuu Imireet biizii waan taateef Imireet Iraan hin biizii waan taateef dhimma Sudaan dhimma Itoophiyaa
gara duubatti dhiiftee jechuudha. Kun waan gaafsan jechaa turre ragaa kan ba'udha. Waraanni kaabaa gaafa eegalamuudhaaf jedhu paarlaamaa irratti dhiyaatee muummichi ministeera Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmed wantoonni isaan jechaa turan baay'eetu turanii. Sana keessaati waraana akka durii gaara qabannee sulula qabannee lolluun qabnu waraanni amma gaggeessinu teekinooloojiidhaanii waraana amma gaggeessinu nun dandeessanii waan jedhanidha akkaasaa turan. Amma waan wajjin kompeer goonu erga natti fakkaata addunyaa irratti waraana deemaa jiru kanaan wal qabate. Israa'elii fi Ameerikaan jalqaba gaafa Iraan rukutanii wanti isaan barbadeessanii humna qilleensarraa itti dhufu Iraan akka ofirraa qolachuu hin dandeenye jedhanidha kan Iraan rukutaa turan. Jalqaba wanti isaan barbadeessan sanadha. Maal nu agarsiisa? Itoophiyaatti wanti mootummaan Abiy itti dhufamanii yookiin diroonii fi humna qilleensaatiin dhufamanii itti deemu kuni waraana amma Iraan Israa'elii fi Ameerikaa gidduutti gaggeeffamu kanarraati hubannoo maaltu argatama? Humni qilleensaa abdatamu maal bu'aan isaa itti yaada? Hasan Abiy paarlaamaa irratti godhe qabxii lamatu lola Iraan kanaan fashale. Tokko yoo yaadatte gaagamni addunyaa nu fayyadaa jedhe. Gaagamni jeequmsi addunyaa nu fayyadaa jedhe. Akka waan nuti doolaa wayii taane akka waan nuti qaama addunyaa kanaan taane. Gaagamni Iraan akkuma reefu jalqaba irratti kaafne gama xaa'ootiin, gama dhiheessii boba'aatiin, gama diinagdee keenyatiin, even gama nageenyaatiin dhiibbaa guddaa nurraan ga'eera, kasaaraa guddaa nurraan ga'eera. Diinagdee kana duubatti deebisaa jira jechuudha. Kan lammaffaa yeroo baay'ee amantaan inni diroon irraa qabu rabbitti illee hagas waan amanu natti fakkaatu beekta. Hedduu konfidensii qaba. Teknooloojiin lola irratti hedduu murteessaadha gaafii hin qabu. Lolli amma Iraanitti godhamu kun lola Yukireenitti aansee teknooloojiin ammayyaa hedduu dhimma itti bahamedha gaafii hin qabu. Garuu olaantummaan qilleensaa gaaf duras kanan jechaa ture olaantummaan qilleensaa mataa isaatiin injifannoo gonfachiisuudhaaf wabii ta'uu hin danda'u. Wabii ta'uu hin danda'u. Olaantummaan qilleensaa hedduu murteessaadha. Advaanteejii guddaa sii kenna lola keessatti akka irraa aantu. Garuu alleellaan marsaa lama Iraan irratti fudhatameen humni qilleensaa ishii daaraa ta'eera. Raadaarii ishii daaraa ta'eera jechuu dandeessa. Tilmaamni gara Ameerikaatiin ture humna qilleensaatiin daaraa goonee harka kennisiifna kan jedhu ture. Ta'uu hin dandeenye. Kana namni keenya akka dhaggeeffatu barbaada sirritti. Tokko revolutionary regimes mootummoonni warraaqsaan dhalatan resiliensii guddaadha qaban. Lama biyyoonni umriin turan resiliensii guddaadha qaban. Iraan lama qabdi, advaanteejii lama qabdi. Tokko qaroomina takkaa sivilaayizeeshinii waggoota kumaatamaati. Paatriyootizimii sabboonummaa kan jedhu waan sanii kun danda'u uummata keessa jiru sirna keessa jiru yeroo dheeraatti jira. Lama mootummaan Iraan kun isa revolutionary regimes sirna abbaa irree warraaqsaan aangootti dhufedha. Sirni warraaqsaan aangootti dhufe aangoorraa bu'uudhaaf kufuudhaaf laayyoo miti jechuudha. Advaanteejiin biraa Iraan biyya guddoodha. Lafti isiitis lafa gaarreen hedduu waan ta'eef lafaan itti deemuudhaaf baay'ee sodaa keessa jiran jechuudha. Gara biyya keenyattis kana sirriitti namni ilaaluu danda'uudha qaba. Sirni Eertiraas sirni TPLFs they are revolutionary movements. Revolutionary movement kan jennuun kun sochiileen warraaqsaan dhufan ummata isaanii dhiigaaf sammuudhaaf lafeedhaan wal xaxaadha. Sirnii fi ummannii fi lafti wal xaxaa waan ta'eef laayyootti kan cabu miti. Yeroo tokko sila irra deddeebi'een dubbadhaan jira. 2018-2019 yeroo Tigraay weerarra jedhanii isaan qophaa'aa turan kan jechaa ture laaftuu hin ta'uudha. Ammas humni Eertiraas ta'e humni Tigraay they are revolutionary forces. Waan hedduun qeequu dandeessa imaammata isaaniitiin gocha isaaniitiin. War making ability of revolutionary systems is not simple. Iraanitti kan qabatamaan agarre yaanni dura ture maali? Humna qilleensaatiin olaantummaa goonee dhaabbilee waraanaa jajjaboo yoo kan barbadeessu taate hooggantoota isaanii yoo kan fidhu taate harka kennan kan jedhu ture. Hin taane. Kalkuleeshiniin Abiyyis akkuma Israa'el goote, Hizbolaa goote, yookiin immoo Hamaas goote, warra Iraan goote hoogganoota isaanii yoo ajjeesan harka kennan kalkuleeshinii jedhu deemaa ture. Clearly Abiy kan dubbataa ture Isaayyaas yoon ajjeese Eertiraan hin facaati waraanni siin facaa kan booda biyyattis Itoophiyaa irratti deebisaa yoon barbaade asab irraa kutadheen deebi'aadha. Of eeggannoo barbaachisa. Iraan irratti kun akka hojjetin agarra wal fakkii baay'eetu jira Eertiraa wajjin. Lammaffaan humna lafoo lolli qilleensa qofaan miti godhamu. Doonii hedduu murteessaadha. Humni lafoo amma kan sodaatamee jiru Hurmuz banuudhaaf kan sodaatamee Ameerikaan humna lafoo qopheessaa jirtu humna addaa garasitti akka deemuuf. Humni lafoo garuu sodaatamee jira jechuudha. Humna lafootiin humnoota Tigraay fi humnoota Eertiraa raayyaa ittisa biyyaatiin waggaa wal bira fidde laaftutti kan mo'amu natti fakkaatu. Kanallee itti yaadaatiin kun barbaachisaadha jechuudha. Dhimmi biraa kanaan wal qabatee dhufu teknooloojiin diroonii dur dhugaadha. Warra maallaqa wayyaa qabuu fi warra fira wayyaa qabutu argata ture. Gaafa lola Tigraay Abiy humna mootummaa Itoophiyaa waan qabatee fi fira jabaa warra Imireet waan qabateef dirooniidhaan olaantummaa qabaataa ture. Warri TPLF waa'ee diroonii sirriitti hubannaan qaban ture. Har'a dirooniin rakkasteerti. Iraan irratti wanni godhamaa jiru raajiidha barre. We are witnessing something interesting.
Diroonii doolaara 30,000titu misaayila doolaara miliyoona 2 dura dhaabbataa jira jechuudha. Diroononni kun gatii salphaadhaan bitamu oomishamuunis eegaleera Afrikaa keessa biyyoota adda addaa keessatti. Diroonii har'a riphee lolaa dhiisiti humnoonni qoricha adda addaa gurguratanii sochoosaa jiran jechuudha. Kanaaf lola Iraanitti amma godhamu kanarraa waa hedduudha kan barachuu danda'amu. Kuni kaalkuleeshinii waan amma dura jechaa turre kan gadi jabeessudha. Of tuulummaa abii namoota keenya jidduma onnee namoota keenyaa keessa naqee barbadaa itti deemaa jirrutti nu geessuudhaaf deemu san dhaabbatanii akka of laalan carraa kan kenne natti fakkaata. Dhaabbatanii of laaluudhaaf garuu hedduu waan fagaatan natti fakkaata. Eeboo darbatanii jinfuu qabachuun sadarkaa nama rakkisu keessa waan jiru natti fakkaata. Tole Jawaari gaafii kana yoo siree isin gaafanne namoonni komachuu danda'u. Riijimiin yookiin immoo sirni Iraan keessa jiru sirna fincilaan dhufe jettee kaastee jirta. Sirni fincilaan dhufe kufuudhaaf yookiin immoo iddoo sanaan maqsuudhaaf baay'ee rakkisaadha jettee jirta. Akkuma atu beektu sirni Abiyyii fi inni amma hoogganaa jiru kuni sirna fincilaan dhufe jedhaniitidha amanuun hin danda'ama jedheen yaada. Normaalii situ hoogganaa ture gara tokkooni. Namoota hedduutu lubbuu itti dhabee namoota hedduutu waan baay'ee keessa darbee aangoo sana akka hin taanetti haa qabatanii malee sirna haala saniin aangootti dhufe jechuun hin danda'ama. Haala salphaadhaan achirraa kaasuuf hin ulfaatu jechuu barbaada. Kanammoo akkamitti ol bira qabdidha? Sirna fincilan jedhe sirna warraaqsan jedhe revolutionary. Remember gaafa qabsoo qeerroo revolutionii dhiifnetti reformii filanne miti. Osoo revolutioniidhaan kan deemnu taate maal goona beektaa? Sirna yaade guutumatti diignee dhabiifaan silaa warra Geetaachoo Asaffaa wajjin haxaa'amu turan jechuudha. Isa reformist. Reform maal garaagarummaan jijjiiramni reformiidhaan haaromsaan dhufuu fi warraaqsaan dhufu maali? Warraaqsaan sirna guututti diigdetti caasaa guututti diigdee caasaa haaraa humna haaraa nama haaraa ijaarta. Faayidaas balaas mataasaa qaba. Sirna abbaa irree hin sochoone dhaabuudhaaf si gargaara yookiin immoo si miidha. Biyyas jigsuu danda'a yookiin immoo biyyas utubuu danda'a. Riskii fi benefitii isaa laallet nuti haala qabatamaa biyyi keenya naannoo sun jirurraa kaanee lakkii jijjiirama warraaqsaa revolutionary change osoo hin taane jijjiirama haaromsaa reformist change through reform jennet sirna san diignee mormituu alaatiin qabsiisuu osoo hin taane sirna san dhiibbaa irratti goonee caasuma san keessaa hooggansis caasan osoo hin diigamin caasan suniif hooggansi jijjiiramu akka barbaanne jechuudha deemne jechuudha. Kanaaf mootummaan Abiy mootummaa warraaqsaa osoo hin ta'in isaanis bar mootummaa jijjiiramaa ofiin jedhu mootummaa warraaqsan jaalatan by the way mootummaa warraaqsaa ofiin hin jedhan mootummaa jijjiiramaa ofiin jedhan jechuudha. Yaa isaan mootummaa jijjiiramaa ofiin haa jedhanii malee yeroo tokko tokko maal jedhanii of yaadu akka waan sirna ta'e wayii buqqisanii sirna haaraa dhaabanitti kana kallattii kamiin of ibsuu gaafa jettee na gaafattu sirna Ihaadig jedhamu diignee sirna bilisiginnaa jedhamu ijaarre jedhanii lafa kaa'u waan ta'eef normaalii isaanumaa fi tarii dhimmiisa wayii keessa jiru waan ta'eef namoonni waan akkasitti haasa'an baay'eetu jiru. Kana ifaa goonu maal akka ta'e waliin dhawu. Warraaqsa waggaa jennu sirna jiru guutuutti diigda. Fakkeenyaaf bara 1991 warraaqsa jijjiirama warraaqsaatu dhufe. Isabaan fi warri Isabaa keessa jiru diigamee filannootti akka hirmaanni godhan. Raayyaan ittisa biyyaa ture guutuutti diigamee raayyaa humna riphee lolaatiin bakka buufame. Bulchiinsi biirokiraasiin siviilitis haaraatti bakka buufame. Isabaa kan jedhamu guutuutti diigame jechuudha. Namoonni caasaa qofa osoo maqaa qofa kan jijjiirame. Namoonni illee adeemsi illee jijjiirame. Imaammanni illee jijjiirame. Waraannis hin jijjiirame. Dameen tikaas guutuutti haaraa dhufe jechuudha. Iraanitti yoo fudhatte sirna nugusaatti ture. Sirni nugusaa guutuutti diigame sheekotaa fi dargaggoota warraaqsan gaggeessaniin guutuutti bakka buufame. Zabanaa Abiy maali kan ta'e akkasitti kan goone. Kan inni ittiin balaaleffatu tokko keessaa kanaa miti. Wanni goone maali? Ihaadeeg maqama jijjiirame. Warri parsantii 95 ol warri gandarraa kaasee hanga federaalaa har'a biyya bulchaa jiru warruma Ihaadeeg keessa ture. Akkasii miti. Qondaalonni yoo xiqqaate sadarkaa matwaalaqaatirraa hamma maarshaalitti jiran loltootuma Ihaadeeg warra ture. Warra loltoota wayyaanee warra turedha. Kanaafuu jijjiiramni warraaqsaa hin godhamne jijjiirama riifoormiiti kan godhame jechuudha. Hayyee kun sirriitti akkasitti fayyoo galeef egaa isaan mootummaa qabsoo baay'eedhaan as geenyedha jijjiirama guddaadhaan as dhufnee waan baay'ee jedhanii kaasu waan ta'eef kana yoo egaa jettee kan keenyas akkasidha akkan jennee fi sirrii dhumatti kilaaritii uumuu fi waan sana sirriitti irra deddeebi'ee kaase. Kana dura gaafa yeroo jalqabaa aniifatti walitti dhufnu waan kana sirriitti kaasnee mari'annee irraan sirriitti yaadadha. Normaalii garuu kan Iraan akkasidha buqqisuun rakkisaadha waan jettee fi keenyas akkasidha jedhanii qoba dhaachuutu jira waan ta'eef borganama gadi baanii kana ifa gochuuf kana kaase.